Akkam jirtu daawwattoota keenya kunni qophii gaaddisa Dimookiraasiiti televezyiinii ONN irraa magaalaa Finfinneetti qophaa'ee guyyaa kamisaa akkasii dhiyaatu guyyaa har'aas akkuma innaa kaanii wanta tokko qabadde isinii daadheeraan hanga xumuraatti waliin turan affeerraa kootii kan inni haasa'u waa'ee biyya tokkooti. Biyyi kun biyya waliin wal waraansa keessa turte, biyya biraatiin weeraramee turte, har'ammoo garmalee biyya guddattu imaammanni alaashee dhimma namaan keessa hin galu kan jedhu guddina dinagdeetiin addunyaarraa tokko warra 10 keessaa tokko kataate waraana biyyaalessaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu xiqqoo tokko kan qabdu uummanni isaa hunduu hidhatee kan jiru kan sammuun isaanii kalaqaatiin guutame nagaa kan qabdu dhaqqabadheen dhiyaadheera irraa barumsa taa'edheen isin immoo dhugaa waashee isinitti himu biyya keessatti dhalattanii guddattanii keessa jirtan yookaan immoo yoo biyya sanaallee deemtanii jiraattanii ta'e immoo bakka jirtan sana biyyi isin keessa jirtan maal akka fakkaatu biyya abbaa keessaniis maal akka fakkaatu seenaa isaanii seenaa biyya keessanii fi seenaa biyya kanaa waliin qabdanii wayita ilaaltan eessa akka jirtan yookaan biyyi keessan eessa akka jirtu warra hoogganoota isaanii sirna isaanii faana waliin qabdanii akka madaaltaniifidha. Ani biyyi keessan eessa jira jettanii uf gaafachaa deemtu malee biyyi akkasii biyya amma dhiyeessuutiin gadidha olidha jedhee isinitti himuuf miti. Ani waa'ee biyya guddate tokkoon isinii kaasaa isin immoo biyya abbaa keessanii immoo maal akka fakkaattu isheetiin wal cinaa qabdanii ufuma keessanii madaalaa deemtu deebii argataa deemtu jechuudha. Maarreen gaxuu muraattan waliin tura nan deebi'a. Daawwattoota keenya akkuma namman jedhe waa'ee biyya tokkoo gaggabaabseen seenaa ishee imaammata dinagdee ishee waa'ee waraana ishee imaammata biyya alaa ishee dantaa alaa ishee ministeera haja alaa ishee jechuudha imaammata haja alaati dhimma siyaasa addunyaa keessaa fi dhimma biyya biraa keessatti ejjennoo isheen qabdu sadarkaa guddina ishee fi waan isheen har'a irra jirtu sadarkaa lammiileen biyyattii itti jiraatan siyaasni isaanii maal akka fakkaatu isinitti himuuf hin deema. Biyyi ani isinitti himu kun giddugala Awurooppaatti argamti. Biyya 5 marfamtee jirti. Biyya 5 keessaa immoo biyyi 4 ishee marsanii jiran keessattuu biyyi 4 ishee marsanii jirani warra gamtaa Awurooppaa har'aa kana hundeessan warra dinagdeen isaanii gurguddaa jedhaman. Biyyi kun seenaa dheeraa qabdi. Wal waraansaanis warra wal fixan garuu immoo lola addunyaa kamuu keessatti hirmaattee hin beektu. Ofii ishee immoo weeraramteetti. Isa weeraramte caalaayyuu immoo wallis wal waraananiiru. Saboonni achi keessa jiran wal waraananiiru. Saba 4tu jiru. Sabni kun wal daakanii wal fixaniiru. Sabni kun biyya biraatti hirkataniis gargaarsa fudhatanii tokko isa tokko na cuuca otoo hin jedhiin deebi'anii nagaa buufatanii biyya garmalee badhaatu, biyya guddattu, biyya lammiin ishee jaalatu, biyya miindaadhaan tokkoffaa kaffaltiidhaan ta'e, biyya taaksiin xiqqoon keessatti kaffalamu. Biyya garuu albuuda biyya alaatti gurgurattu hin qabne, biyya boba'aa hin qabne, biyya hulaa galaanaa hin qabne, biyya biyyootaatiin marfamtee jirtu malee galaanaatiin marfamtee hin taane, biyya biraatiin marfamtee laandiloogdii taatee dinagdeen kiyya kanaaf guddachuu dadhabee hin jenne. Biyya saba qarame uummata barate uummata waa kalaquu fi dafqee hojjechuu barbaadu qabdu biyya dimokiraasii tokkoffaa taate biyya moodela federaalizmiidhaan waggaa 700 ol biyya bulte biyyoonni ishee wanniini maqaan isaa har'a kutaa bulchiinsaa 26 kan qabdu 26 immoo konfedereeshiniidhaan kan bulan
biyya konfedereeshiniidhaan bultee addunyaa irratti beekamtu bara 1848 irraa kaastee 1848 akka Awurooppaatti achirraa kaastee biyya sirna yookaan immoo heera mootummaa isa jedhamu konstituushinii konfedereeshinii hundeeffattee har'allee kaantoon kan isaan jedhan bulchiinsa jechuudha. 26 iyyuu konfedereeshiniidhaan bulu. Biyya paarlaamaa qabdu, biyya afaan afur keessatti dubbatamu, afaan arfanuu immoo afaan federaalaa ta'ee afaan naannolee saanis ka ta'e. Biyya sirna wal danda'uu qabu, biyya afaan tokkittii qofa anatu baay'eedha waan ta'eef afaan tokkittii qofa maaliif afaan federaalaa hin taane warri kaan immoo warri saba xiqqoos maaliif afaan federaalaa godhama afaan isaanii anatoo caalaa hin jedhamne. Biyya baay'inni uummataa harki caalaan Jarmanii ta'e. Harka 100 keessaa harki 65 lammii biyya sanaa Jarmaniidha. Harki 18 Firaanchiidha. Faransaayii. Harki 10 Itaaliidha. Afaan Itaalii dubbatu lammii Itaaliiti. Harki tokkittiin immoo Alpaayin yookaan Roomaansh jedhamu. Alp yookaan immoo Roomaansh jedhamu. Harka tokkodha Roomaansiin. Roomanshin yookaan Alpiin kun harka tokko dhalba keessaa garuu afaan isaanii Roomanshin afaan isaanii afaan federaalaati. Paarlaamaa keessatti afaan isaaniitiin Roomanshiidhaan dubbatu. Warri harka baay'ee ta'an harka 100 keessaa harka 65 qabatan biyyattii keessatti lammiin isaanii harka 65 kan ta'e harki guddaan Jarmanii warri ta'an hin mormani. Harki 65 kan afaan Jarmanii dubbatu fi harki tokko afaan Alpaayin yookaan Roomaanshii dubbatu kun paarlaamaa keessatti wal qixxeenuma afaan isaanii ani dhaga'u jedhanii falmuun hin jiru, arrabsuun hin jiru, wal tuffachuun hin jiru, walitti iyyuun hin jiru. Naannoon harki 65 Jarmanii ta'e sana keessatti afaan Jarmaniitu afaan hojiiti naannoo sanatti afaan Jarmanii qofa. Mana murtiis, gabaa irrattis, mana yaalaa irrattis, bulchiinsa naannoo isaanii caffee isaanii keessattis afaan Jarmaniitu hojiidha. Naannoo uummata harka 100 keessaa harka tokko kan ta'e Alpen yookaan immoo Roomaansh ta'e keessattis baay'inni isaanii xiqqoodha waan jedhameef hin tuffatamne konfedereeshinii isaanii keessatti heera isaanii keessatti afaan isaanii akkuma federaala keessatti bakka afaan federaalaa keessatti afaan federaalaa ta'ee jiru. Naannoo isaaniittis mana yaalaa keessatti, mana barumsaa keessatti, mana murtii keessatti, gabaa keessatti, karaa irratti, dukkaanatti, hoteela keessatti afaanuma Roomaansiitu dubbatama. Naannoo warri Ixaalii jiraatan immoo afaan hojii isaanii afaan Ixaaliiti. Baay'inni uummata lammii Ixaalii kan biyya sana keessa jiru saba Ixaalii jechuudha. Saba Ixaalii sammuu isaanii jiru, keessa jiru. Harka 10 qofa waan ta'eef xiqqoodha maaliif afaan federaalaa ta'uu isaanii anatoo caalaa hin jenne warri afaan Jarmanii dubbatan. Naannoo warri Ixaalii bulchitanis bulchiinsa isaanii keessatti naannoo isaanii keessatti afaan Ixaalii afaan hojii isaaniiti. Warri naannoo Jarmanii irraa dhaqan warri naannoo Faransaay irraa dhaqan biyyattii sana keessaa jechuudha. Yoo naannoo kana dhaqan afaan Ixaaliidhaan buluun hojii hojjechuun dirqama isaaniiti. Ani Faransaay waan beeku Faransaay qofan dubbadhaa yookaan Jarmanii qofa yookaan immoo Alpaayin qofan dubbadhaa jechuun hin danda'amu. Konstitushinii heera biyya sanaatu dirqa. Kun hunduu walii galaniitu ijaarratan. Naannoo afaan Faransaay dubbatamuttis akkasuma afaan Faransaay afaan hojiiti. Naannoo Jarmanii irraa warri dhaqan afaan Jarmanii waan beekuuf Jarmanii qofaa hojjechuu hin danda'ani. Afaan Faransaay beekuu qabu kan hojjechuudhaaf bulchiinsa Faransaay keessatti jechuudha. Kanaaf biyyi kun biyya 1848 irraa kaatee heera konstitushinii jechuudha. Heera mootummaa konfedereeshinii hundeeffatte. Akka biyya kanaatti yookaan akka Ameerikaa fa'aatti yookaan akka Jarmanii fa'aatti federaalizimii miti konfedereeshiniidha. Konfedereeshinii hundeeffattee sabni biyya sanaa arfan jechuun saba Jarmanii, saba Ixaalii, saba Faransaay fi saba Roomaansh jedhaman yookaan Alp jedhaman sun qixxeetti afaan isaanii afaan federaalaa. Naannoo arfan isaaniitti immoo afaanuma isaaniitu dubbatama.
mirga akkasii kan qabdu. Biyya kuni keessatti mirga akkasii hoggaa jiru biyya isin biyya abbaa kooti kan jettanoo maal fakkaata? Afaan akkamitti deemaa fudhatamaa jira? Sirni federaalizimii yoo ta'e pirezidenshaalidhaanis immoo haa ta'u yookaan wanniidhaan federalizimiidhaan filannoo gaggeeffamas ta'e sirni filannoo gaggeeffamu akkamidha? Hojiin kan qacaramu hojii kan qabsiisamu afaan hojii naannoo keessatti haa ta'u federaala keessatti bakka bu'ummaa qabaa afaan hojii maaltu ta'uu qabaa? Yoo federaala keessatti afaan abbaa keessanii haadha keessanii dhageettii qabaa namni isin jibbu jira afaan keessan waan dubbattaniif kana isinumaaf hin isa. Biyya teessanii yookaan dhalattanii biyya keessa haa ta'u biyya alaas warra jirtan yookaan achitti dhalattanii achi jiraachaa jirtan biyya kana dhalattanii biyya kana jirtan yookaan Ugaandaa Afrikaa keessa dhalattanii bakka feettu warri dhageessan biyya abbaa keessaniis haa ta'u biyya amma keessa jirtan gama kanaan maal fakkaatti jedhaatiif gaafadha. Biyyi kun akkuma duran jedhee federeeshiniidhaan buluudhaaf waggaa 700 kan fixxe 1848 as immoo konfedereeshiniidhaan biyya bulaa jirtu. Dinagdeen ishee kan baay'ee guddate biyya guddoo dinagdeen isaa garmalee jabaa akka ta'e kun konfedereeshinii bultee tas geesse. Biyya abbaa keessanii yoo konfedereeshiniidhaan ni bulla otoo jedhamee tolle jedhama. Kana sirumaaf hin isa. Biyyi kun akkuma dura kaase naannoo ishee kan marsanii jiran biyyoota 5dha. 5 keessaa 4 warra gamtaa Awurooppaa hundeessan. Tokko hundeessan achi miseensa gamtaa Awurooppaa iyyuu miti. Biyyi kun hulaa galaanaa tokko illee hin qabdu. Boba'aa tokko illee hin qabdu. Albuuda lafa keessaa baaftee gurgurtu tokko illee hin qabdu. Garuu biyya dinagdeen ishee garmalee guddaa ta'e. Biyya barnoonni ishee biyyoota gurguddoo jedhaman cimoodha jedhaman yuunivarsiitonni ishee manneen barumsaa ishee addunyaarraa qaaliidha. Barumsa guddaa nama barumsa nama beekumsa qabutu nama barsiisa. Warra achitti baratanis warra sammuu kalaqa guddaa qabanidha warra jedhamu keessaa tokkoffaarra jirti. Biyya abbaa keessanii hulaa galaanaan dhabe waan ta'eef hiyyummaan koo sababa kanaati jedhamee dubbatama moo jedhaniitu dhiyeessuma warra dhiyeessan. Lakkii hulaa galaanaa dhabuun kufaatiidhaaf hiyyummaadhaaf sababa tokkoffaan ta'uu jedhaa jiru kana isintu beeka. Biyyi keessan biyya abbaa keessanii akkuma biyya amman jedhu kana dinagdeen ishee waggaa waggaan guddataa deemamu qonnuma irratti rarra'ee hafaa jiramu maal ta'e waliin qabaa ilaalaa. Biyyi kun akkuma warra kaaniyyuu walolteetti. Saboonni arfan kun samoonni Jarmanii warri hidda Faransaay warri hidda Itaalii fi warri biyyi sun Helveetik jedhaman warri Helveetik jedhaman suni yookaan Alpine warri aloota biyya sanatti dhalatee guddate warra Helveetik jedhamanidha. Roomaansi fa'i. Booda garuu warri Jarmanii fi warri Itaalii warri Faransaay itti dabalamani. Biyyi sun Faransaayitiinis Roomaaniitiinis weeraramteetti. 1847 garmalee wal fixani saboonni arfan kun. Inuma wal barbadeessani 1847 akka lakkoofsa faranjiitti. Wal barbadeessanii wal ciranii gaafa ta'anii wal laalanii maal arganne kanarraa jedhani. Waan tokkoyyuu hin arganne wal fixne malee homaan guddanne hin qabnu. Kana maal wayyare teenyee walaa dhaggeeffannu. Gaaffiin kee maalidha waliif haa jennu. Quuqama isa tokko otoo daangaan ittiin godhamiin haa himatu inni tokko sabni arfanoo kan saba Faransaay, saba Itaalii, saba Jarmanii fi saba Helveetik yookaan immoo jedhaman suni yookaan Roomaansi warra jedhaman suni haa himatan rakkina isaanii. Maaliif wal barbaadna? Maaliif wal fixna jedhan. Taa'anii haasa'anii kana feena, kana feena, kana feena, kana feena. Biyya kanan jaalanna. Suwiisiin jaalanna. Jedhanii walii galanii akkamitti bullare inni tokko ananii jedhe jalatti afaan Jarmanii qofa ana Jarmaniin nama guddaa saba baay'eedha saba harka dhibba keessaa harka biyyittii uummata biyyittii keessaa harka 65 qaba waan ta'eef waan an jedhetu isin irratti hojiirra ooluu qaba waan an jedhe fudhachuu qabdu hin jenne warri Jarmanii saba Jarmanii ta'an. Inni baay'inni isaa xiqqoo ta'e sarbi Alpee yookaan immoo Roomaansis ati harki kee tokko xiqqoodha gatii maal qabda?
eessa deemta osoo deemisi hin jenne hin jedhamne. Hundi isaanii akkatti bulan maal akka barbaadan gaaffiin isaanii maal akka ta'e sirna maalii akka ijaarrachuu barbaadan biyya maalii akka ijaarrachuu barbaadan irratti walii galanii konfedereeshiniitiin haa bullu jedhan. Arfan keenyiyyuu afaan keenyi beekamtii argatu sirna konfedereeshiniif ta'u heera mootummaa haa hundeeffannu. Naannoo keenyatti afaan hojii afaanuma keenya haa ta'u. Akka federaalaatti immoo afaan arfan keenyaayyuu afaan federaalaa haa ta'u. Imaammanni keenyi kan dinagdee akkasaa fakkaatu, kan haajaa alaa akkasaa fakkaatu, kan qonnaa, kan baankii, kan faayinaansii tajaajilaaleen bu'uura keenya akkasaa ta'u jedhanii walii galanii. Toledhanii lola waggaa tokko fixee booda 1848 sirna heera mootummaa konfedereeshinii hundeeffatanii hangarraatti nagaan badhaadhinaan gammachuudhaan biyya jannataa qabaatanii jiraatu. Biyyi kun biyya addunyaafuu fakkeenya taatee teessuma mootummoota gamtoomanii baay'eetti keessa qubatee jira. Waldaan fannoo diimaa addunyaa achitti kan kalaqame ammallee waajirri isaa achi. Waldaan fayyaa addunyaa, waldaan hojjetoota gamtaa hojjetoota addunyaa, waldaan dhaabbanni daldala addunyaa, waajirri lammaffaan mootummoota gamtoomanii, waajirri dhimma nageenya lammiilee fi mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii, komishiniin ala olaanaa kulugaltoota addunyaa. Kanaaf kan kana fakkaatan biyya sana kan jiru. Waajiroonni adda addaa addunyaa keessatti argamuun madda guddaa dhuumaa fi madda galiidha, beekamtiidha. Walga'iin biyyoota gurguddoo kan dinagdee irratti hundaa'u keessattuu yoggaa tibba gannaa isaanii walga'iin yookaan fooramiin dinagdee addunyaa inni Daavos jedhamu beekamu biyya sanatti kan gaggeeffamu. Gaasana biyyoota gurguddaatu dinagdee fidee dhufee achi keessatti dhangalaasanii galu. Biyyi sun teessuma lafaa fudhattan galaana ulaa galaanaa hin qabdu jenna. Gaara qofa biyyittiin. Gaara. Manni isaaniis gaara jalatti ijaarameetu kan jiru. Biyyi isaanii biyya qorraati. Cabbiin waggaarraa waggaatti yeroo maraa jira tulluurra. Yeroo maraa cabbiin jiraachuun qorruun gaara qofa ta'uun biyya sana guddachuurraa hambisne. Tulluu fi gaaraa fi tabba qotanii keessa karaa baasanii karaa konkolaataa fi karaa baaburaa adda baasanii karaa saayikilii fi kan miillaa adda baasanii tullichumoo walitti hidhatee deddeema malee darbee miti. Tulluudha waan ta'eef jiraachuu yookaan jijjiiruu dinagdee keenya jiruuf jireenya keenya hawaasummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu jedhanii teenya. Baaburri biyya isaanii tulluu hundumaa tulluu amma meeqa ol dheeratu kutee keessa darba. Konkolaataanis akkasuma. Gariin immoo tulluurraa haga tulluutti finyoo elektirikaan qabsiisanii sibiila finyoo tusha elektirikaa qabsiisanii baabura konkolaataa wadaroorra deemtu tolchanii gaararraa gaaratti bakka tokkorraa bakka tokkotti ittiin deeman. Biyyi isin jirtanoo geejibni isaa daandiin geejibaa akkami tajaajilli hawaasummaa kan akka fayyaa fa'aa kan akka karaa fa'aa konkolaataa isaa ta'uu kan namaa akkamidha. Daandiin tokko waggaa meeqa fixa ijaaramuudhaaf aanaa wal quunnamsiisuuf godinaaf godina wal quunnamsiisuuf dafeet ijaarama. Biyyi inni gaara tulluu qabu akkasidha. Inni tulluu hin qabne hoo gabaa isaanii warri keessan namoonni biyya keessanii biyya abbaa keessanii dafanii nama dhukkubsate mana yaalaa geeffatu karaa mijataadha. Tajaajilli dhiyeessii fayyaa dhiyootti jira. Yoo mana yaalaa dhaqan akkamitti keessummeeffamu, yoo mana murtii dhaqan akkamitti keessummeeffamu, afaan isaaniitiin dafanii murtee argatu. Moo harka namaa laalu warra achi keessa hojjetan. Kana isinumaaf dhiisa. Biyyi suni dinagdee see haa laallu. Dinagdeen biyya sanaa
biyya addunyaa keessaa dinagdeen isaanii akka malee cimaadha. Hin raafamu. Yoo gabaan addunyaa jajjeeqame. Fakkeenyaaf amma lola Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti waggaa 2 ta'e kanaan dinagdeen Afrikaa fi biyyoota Awurooppaa kaanii kan Ameerikaa dabalatee raafameera. Biyya sanaa garuu maan taane. Inuma yoo dinagdeen isaan dabale. Kanaaf biyya yoomiyyuu dinagdeen isaa hin raafamne jedhamee 10 addunyaa keessa jiran keessaa tokko biyya sanadha. Akkuma dura jedhe boba'aan qabdu, albuudan qabdu. Garuu dinagdeen ishee kan inni hundaa'e biyya keessatti galchuu irra doon taane biyya alaatti gurguruudhaani. Biyya alaatti ergitee gurguruudhaani. Maal immoo gurgurti yoo jettan wanta qaqqaalii ta'e addunyaarraa kan jiru baay'een isaa achi keessaati. Fakkeenyaaf kan isheen gurgurtu keessaa genetic modified organism warra jedhamu sana fakkeenyaaf midhaan faa beelladoota lukkuufaas haa ta'u maal faas jiinii uumamaa bineensi sun yookaan midhaan sun qabu modify godhanii oomishanii biyya alaatti gurguru. Warshaa keessatti laaboraatoorii keessatti hojjetamee jechuudha namatti tolche. Kan lafa keessaa qabeenya uumamaa isaan qabu miti namatti tolche. Genetic modified sana kan isaan gurguratan isaa fi wanta qaqqaalii addunyaa fakkeenyaaf addunyaarraa tokkoffaan chokkoleetii oomishuudhaan isheedha. Chokkoleetii sana yommuu kan oomishtu biyya sana isa keessattidha malee kaakaoodhaa miti chokkoleetii kan oomishamu kaakaoodhaati. Kaakaoo sana immoo biyya biraatii fiddi. Isa biyya biraatii biyya rakkasaa Afrikaa kana afaarraa fiddee yoggaa warshaa keessatti wanta bareedu fi wanta itti dabalamu daddabaltee gabaatti gurgurtu qaaliidha. Kanaaf genetic modified organism sana fi wanta qaqqaalii akkasii kanarraa gurgurtee waggaatti doolaara biiliyoona 100 biiliyoona 27 fi qabxii 2 yookaan immoo bentaa 30 qabxii 3dha galiin isheen irraa argattu dinagdee ishee waliigala keessaa wanta qaqqaalii akkasii fi GMS irraati GMO irraati kan isheen argattu galii dinagdee ishee harka 30 qabataaf tokkoffaa irratti isa. Lammaffaa irratti keemikaalota warshaa keessatti oomishtee organic chemicals ta'an oomishtee kan isheen gurgurtu dhibba keessaa harka 23 fi walakkaadha dinagdee ishee keessaa. Kunis warshaa makeetti kan oomishamudha malee kan lafa yaa qotamee ba'u miti. Organic sadaffaa qabata harka 9 qabxii 6dha. Inni lammaffaarra jiru harka 23 qabxii 5 kan qabu wannidha. Qoricha nama fayyisuu fi meeshaalee qorichaa mana yaalaa fa'a kan faarmaasii fa'a. Kunis warshaadhaa kan ba'u kalaqa sammuuti malee lafa qottee lafa keessaa kan cirtee kan qottee baaftee gurgurtu miti. Kabiraan inni guddaan golfii fa'a sa'aatii fa'a sa'aatii harka namaarras haa ta'u kan mana keessa ta'us haa ta'u kan eessatti fannifamu kan oomishuudhaan beekamti biyyi sun. Beekamaadha. Kanarraa kalaqa sammuuti innis. CNN irratti kan agartan amma golf jedhamee pirogiraamii tokko jira. Ani sponsor godhu golfii sanadha. Golfiin sun kan biyya sanaati. Kana fa'aatti hin beekamti. Inni sa'aatii harkarraa fi kan manatti diramu sanarraa isheen dinagdee biyya ishee keessa walii galaarraa harka 7 fi qabxii 1 qabataa fi achirraa argattu jechuudha. Kabiraani kompiitara fa'aa maashinoota adda addaa. Kompiitara fa'aa dabalatee maashinoota adda addaa kan sammuu isaanii kalaqee tolche gurguratu. Kanarraati dinagdee ishee hundaa'u malee akka biyyoota warra kaanii boba'aa qabaachuudhaan, buna qabaachuudhaan, albuuda qabaachuudhaan kanaan miti. Biyyi isin jirtanoo qabeenya uumamaatti hin qabu dabalatee ofiisaa kalaquudhaaf dhaloonni akka waa kalaqu gochuudhaaf sirni barnoota isaa, sirni siyaasa isaa, sirni bulchiinsa isaa anjawaadha. Namnis matta'aa fudhachuutti irra fiigamoo waa kalaquutti fiiga. Baratee bahee waan kalaqee uf danda'een jiraadha jedhamoo harka waa tokko eegee yoo harki hojii qabsiisuu dadhabe hannatti fiiga. Warri bulchiinsa biyya keessanii yoo uummata isaanii
qulqulluudhaan tajaajilu dinagdee biyyatti fooyyessuudhaaf cubbuu fi handarraa firoomaan wal badhaasuurraa fagoodha. Egeree biyyaaf yaadu moo saameetan badaa dabaree koo anis akkuma warra kanaan dura kan jedhamu keessa jirti biyya abbaa keessanii iddee isin jirtan sayyuu jiraadhaa biyya Arabaas biyya Awurooppaas Ameerikaas Afrikaas jiraadhaa Oromiyaas Itoophiyaas jiraadhaa akkamitti ibsama gama kanaatiin qabeenya uumaa qabdi biyya keessanii qabeenya uumaa sunoo eenyutu irraa fayyadama warra aangoorra jiru moo ummatichaaf irraa fayyadama kanas hintu deebifata keessa keessanitti imaamata dinagdee isheen hordoftu biyyi sun akkuma warra kaanii akkuma biyyoota Afrikaa akkuma Oromiyaa keessa akka impaayera Itoophiyaa qonna boodee tafaa fi qonna aadaa irratti hundaa'ee ture duriin ishee erga Faransaay ishee weerartee booda garuu imaammata tolfatani imaammata tolfatan suni imaammanni keenya kan warshaa irratti hundaa'e kan qonna aadaa irratti hundaa'e sana jijjiiree gara industiriitti warraaqsa industiriitti gashu warraaqsa industirii irraa immoo gara dinagdeen tajaajila irratti hundaa'e irraa argamutti akka jijjiiru godhatani. Amma biyyittiin dinagdeen isaanii harki caalaan isaa inni guddaan kan hundaa'e faayinaansii fi baankii irratti tajaajila kennuu irratti dinagdees hin dabalata daandii industiriis warra mansinii jedhu kalaquu kana warra man gurguree dinagdee isaanii keemikaalii isaa ta'uu manufacturing yookaan kompiitara isaa ta'uu maashineroota ta'uu saatii fa'aa kun industiriitu fida oomisha garuu immoo sarvisiidha isaanis keessattuu baankii fi faayinaansiin dinagdee biyyittii gara malee jijjiire biyyittiin biyya xinnoo dinagdee lafarraa fi lafa keessaa bahamee gabaa addunyaatti gurguramuu hin qabdu garuu sammuu dhalataa irratti waan dalaganiif kalaquu irratti hundaa'an namni isaanii dinagdeen isaanis seera qajeelaa hundeeffatanii uummanni hunduu arfan isaaniiyyuu biyya koo jedhanii amananii fudhataniiru gaaffii irratti kaasan hin jiru dinagdeen isaanii guddateera heera isaaniitiin buluu naannoleen hunduu 26 yoo labsii baafatan heera sana irratti hundaa'aniitu heera konfedereeshinii irratti dhaabbileen siyaasaa maqaaf ammaaf gara 15 jiraatan illee hunduu tokkummaa biyyittii irratti faayidaa biyyittii irratti gaaffii kaasani anatu caalaa guddisaadha malee biyyi sun waraana qabaachuudhaan waraana hagas guddaadha jedhamuun qabdu waraana isheen qabdu isamma raayyaa ittisa biyyaa nuti jennu biyya kana Itoophiyaa keessatti biyyi sun hagas kan jedhamu kan ija guutuu raayyaa ittisa biyyaa hin qabdu baay'ee xiqqoo tokko poolisii amma tokko qabdi garuu kan isheen qabdu sirni raayyaa ittisa biyyaa itti ijaaramee jiru sirna milishaati eegumsi biyya ishee qaamni biyya ishee eegu sirna milishaatiin kan hundeeffamedha kan raayyaa ittisa biyyaa jalatti ijaaramee waraanni jiru xiqqoodha innu daangaa biyyittii qarqara taa'ee eeguufi malee kan dhufee nalole biyya kana daangaa sarbu jira jedhanii sodaatanii miti yoo kan biyya isaanii sarbummoo waa tokko dhalate bifa milishaatiin kan ijaaraniiru qabu lammiin biyyattii hundinuu biyya milishaatiin ijaaramedha lammii biyya sanaa kan ta'e namni umuriinsaa 18 hanga 30 jiru darbee immoo hanga 50 ka jiru hunduu leenjii waraanaa fudhatee meeshaa waraanaa qabatee hojii tola ooltummaa hojjeta lammiin biyyattii namni umuriinsaa 18 hanga 30 jiru dirqama leenjii fudhatee hojii tola ooltummaa nageenya biyyattii eegsisuu irratti bobba'ee hojjeta bara jedhamee fi sana yoo fixe manatti gala hojii isaa botti bobba'ee jiraata jechuudha hojii tola ooltummaa kun dirqamadha tajaajila biyya ofiif kennu gaafa biyyi isaanii tokko weeraramte kanumatu ka'aa jechuudha qawwee qabu manaatii biyya isaanii kan eegu akkasitti ijaarameera biyyi isaanii poolisiidha kan qabdu poolisiin immoo nageenya magaalaa keessa eeguudha biyyi sun
imaammanni waraana ishee qaama wal waraanu eenyu keessattuu hin hirmaadhuudha. Waraana addunyaa lamaan keessattuu hin hirmaanne biyyi suni. Waraana addunyaa lamaan keessattuu hin hirmaanne. Garee kamuu keessa hin turre. Garee Naaziis ta'uu, garee Ameerikaa, Faransaayis, Raashiyaas, Chaayinaas hin turre isheen waraana addunyaa lammaffaa keessatti. Biyyoota addunyaan lolli keessa jiru keessatti garee eenyuufiyyuu loogdu. Garee eenyuufiyyuu jaarsummaa hin teessu. Ani qaama wal waraanu jidduu hin seenudha imaammanni nageenya ishee. Kanaaf alarraa garee akkasiif gortee jedhee biyyi ishee lolu tokko hin jiru. Dinagdee isheen guddate ofirratti hundoofteetu lammiin ishee namaaf meeshaa ta'anii namaaf ergamanii dhaqanii waraana kan irratti banan hin jirani. Kan gaaffii kaasu hin jiru. Gaaffiin oo keessa gaaffii siyaasaati. Siyaasumaan deebii argata. Lammii isheef miindaa guddaa kaffalama. Addunyaarraa miindaa guddaa kaffaluun tokko isheedha. Kun immoo miindaa maaliif ta'a? Guddaa maaf ta'a? Baankii fi faayinaansiitu akka gaariitti ijaaramee malaammaltummaarraa hannarraa bilisa ta'e ijaaramee maallaqni addunyaa isaan keessa darba. Amanamoodha baankiin isaanii. Sirni faayinaansii isaanis beekamaa fi amanamaa kan kabaja qabudha. Biyyoonni warri kaaniyyuu fuudhanii isaan bira naqatu geessanii. Baankiin isaanii amanamaadha waan ta'eef hin kaafi. Isaan immoo isaaniin gabaarratti daldalatu maallaqa sanaan. Kanaaf taaksiin biyya sanaa xiqqoodha hojjetaa isaaniif guddaa kaffalu. Jiruuf jireenyi lammii isaanii gammadoodha. Garmalee gammadoorra jedhaman 10 keessaa tokkodha. Kan biyya keessanii yoo akkami? Sirni faayinaansii fi baankii isaa lammiileen akka biyya kootti jedhanii ilaalu biyya abbaa keessanii keessatti biyya kootti biyya kun jedhu ni ilaalu maaliif? Kabira imaammata alaati. Imaammata alaa biyyi sun hordoftu imaammata loogii maleessadha. Biyya kamuu faana hariiroo gaarii qabdi. Fakkeenyaaf biyya addunyaa irraa qoqqobbiin irra jiru tokkoffaa fi namni achi hin deemne Raashiyaa fi Chaayinaa irraa kan hafe isaan iyyuu sodaata akka deeman Kooriyaa Kaabaati. Kooriyaa Kaabaa bara 1970 kaaftee biyyi kun hariiroo dippiloomaasii qabdi. Biyya sana faana. Akkuma dura jedhee biyya eenyuufiyyuu loogdu miti biyya waraana wal waraanu keessatti garee tokkoof loogdee garee tokko waa gootu miti waan ta'eef dhimma siyaasaa dhimma dinagdee yookaan immoo dhimma nageenya biyya biraa keessa waan hin seenneef kan biyyoonni kaanillee irratti dhiibbaa gaggeessan miti. Miseensa eenyuyyuu miti biyyi sun. Bara 1945dha mootummoonni gamtooman kan hundeeffame Saan Firaansiskootti Ameerikaa 1945 akka faranjiitti. Yeroo sana League of Nations jedhama. Achi keessatti waggaa hundeeffamu 1945 kaasee haga 2002tti miseensan turre biyyi sun. Kan ishee mootummoota gamtooman itti galte bara 2002dha. Ammallee gamtaa Awurooppaa keessa hin jirtu. Garuu warra Awurooppaa faana gamtaa Awurooppaa faana walii galtee dinagdee fi walitti daldalaa mallatteeffattee isheen isaanitti gurguratti isaanis isheetti gurguratu. Maamilli biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaa tokkoffaan biyya sanadha. Akkuma kan ammasiniin jedhe GMC faa wanta qaqqaalii ta'an mana meeshaa qorichaa fi qorichaa wal qabate keemikaalota waan guca qaqqaalii ta'an maashineerota adda addaa kompiitara fa'aa dabalatee ishee irraa bitu gamtaan Awurooppaa. Isaanis isheetti gurguratu. Waan tokko. Waraanni ishee nagaa eegduu ta'ee mootummoota gamtoomanii keessatti biyya eenyu keessatti qawwee qabatee dhaqee galee eegeen beeku. Yoo tarii dhimma loojistikii fa'aa wal qabatee dhimma waraana qawwee qabachuu fi siyaasa keessatti murteessaa hin taane keessatti namni siivilii ishee tokko yoo ramadamee jiraate malee qawwee baattee biyya eenyuufiyyuu dhaqxee walakkaa galtee nagaa eegdummaadhaaf hirmaattee hin beektu. Akka biyyoota warra kaanii koottaa jaarsummaa isinii ta'a jettee sagantaa qabattee hin beektu imaammata ishees miti. Biyya imaammanni biyya alaa ishee haajaa alaa ishee walabadha kan jedhudha. Imaammata barnootaa ishee yoo ilaaltan baay'ee qaalii ka ta'e
Sirni barnootaa isaa immoo kan sammuu irratti hundaa'e kan kalaqamu. Manni barumsaa isaanii qaaliidha. Biyyoonni sooressa addunyaa irra jiran nama isaanii achitti geessanii barsiifatu boarding schoolee. Kan sammuu irratti dalagamu dhaloota kalaqaa ta'ee fi dhaloota sammuu isaa bal'isee yaadu keessatti oomishamu. Teknooloojii keessatti baratanii galanii biyya isaaniitti deetu guddisan kan namni keessatti qaramee bahudha. Addunyaa kanarraa biyyoonni gurguddoon lammiileen isaanii bebbeekamoo ta'an dhaqanii biyya sanatti warra baratanidha. Fakkeenyaaf kanarra Kooriyaa kaabaa bulchu Jong Un kun kan inni barame Kim Jong Un kan inni barate achittidha. Barni itti barate. Yeroo sana nama sammuu guddaa qabu turedha barattoota keessaa naamusa qabullee jedhama. Barni jechuun magaalaa biyyattii keessaa bakka teessuma yookaan masaraa mootummaati. Magaalaa masaraa. Warra siyaasaa keessaa kan akka ministeera haajaa alaa John Kerry kan Ameerikaa bara Obaamaa President Obaamaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa kan turan John Kerry achitti baratan. Artistoonni namoonni muuziqaa qindeessan barreessan bebbeekamoon addunyaa kanarraa kan Ingilizii, kan Ameerikaa, kan Faransaay, kan Kanaadaa achitti kabahan. Isinoo sirni barnootaa fi haalli baruuf barsiisuu biyya keessanii maal fakkaata? Dhaloonni akkamitti akka guddatu dalagamaa ture dalagamaa jira. Inni baratee beeyoo maal hojjeta? Isintu beeka deejirtaniirratti iddeetti dhalattanirraa kaastanii jechuudha. Daawwattoota keenya. Hangammaatti waa'ee biyya sanaati isin haasofsiisaa ture. Isinis akkuma dura jedhe biyya abbaa keessanii fi biyya amma isin keessa jirtan yoo biyya dhalattaniin ala jirtu ta'e haalota amma imaammata dinagdee biyya nama hordofeedha kun imaammata dinagdee gabaa bilisaa kan kalaqaa irratti hundaa'e kan lammiif ta'u biyya dinagdee guddaa qabdu. Jiruuf jireenyi biyyattii kan sadarkaa bareedaa irra gahe. Dinagdeen biyyattii fakkeenyaaf 2022 akka faranjiitti guddinni dinagdee economic growth ni jedhamu suni 1.9 ture persentiidhaan 1.9 guddate. Biyya sanatti 1.9 guddate jechuun garmalee guddaadha. Biyya qaroome keessatti persentii 2 guddata dinagdeen biyya sanaa jechuun jijjiirama guddaadha. Kun guddina dinagdee economic growth akka jedhan. GDP ni immoo oomisha waggaa biyyattii keessatti walii galaan biyyattii keessatti oomishame persentii 2.1dha. Kan biyyattii sana 2022 keessa jiru. Kun isa guddaadha. Akkuma dura jedhe irra guddate keessatti persentii 1.5 persentii 2 persentii 3 guddate jechuun persentii 3 immaan ajaa'iba. Waan guddaa dinagdeen biyya sanaa jijjiirama guddaa fida. Jiruuf jireenya irratti kan ummatittii irratti jijjiirama guddaatu dhufa. Biyyi isin jirtan kunoo akkamidharee dijitii 2 jechuun 10, 11, 12 9, 8, 6, 7, guddata jedhamaa jiramoo xiqqoo akka biyyattii kanaatiin. Biyyattiin kun immoo dinagdeen biyyattii fi GDP'n biyyattii xiqqoodhaan guddata amma kan isinitti himetti. Nimi keessanii yoo guddaadhaan guddatee jiruuf jireenya lammiilee biyya abbaa keessanii yookaan biyya isin jirtanii lafarratti jijjiiree mul'ateera moo waanuma mootummaan jedhudha lakkoofsichi. Kanaaf imaammata alaa ilaalchisee ittisa biyyaa ilaalchisee imaammata dinagdee ilaalchisee siyaasa biyyattii ilaalchisee dimokiraasii biyyattii ilaalchisee caaseffama sirna ijaarsa dimokiraasii biyyattii ilaalchisee waan ammaatti waa'ee biyya kanaa isinitti hime kan biyya keessatti dhalattanii keessa jirtan yookaan immoo biyya abbaa keessanii yookaan immoo irraa deemtanii biyya amma jirtanii fi biyya abbaa keessaniis yaadaan hoggaa yaadattan yoo wal bira qabdan eessa keessoo ka biyya abbaa keessanii yookaan biyya amma jirtanii maa yoo kan amma jedhee akka biyyattii kanaa gadi ta'e maaliif ta'e jettanii yaaddu? Maaliif akka biyyattii kanaa biyya xinnoo uummanni ishee xiqqoo biyya humna tokkollee qabeenya lafarraa lafa keessaa hin qabne biyya galaanarraa fagoo galaan argachuudhaaf biyya
shan dabartee deemuu qabdu. Garuu immoo dinagdeen ishee akka jaabaa guddatee 1848 irraa kaastee konfedereeshiniin bultu biyya saboonni hunduu gaaffii isaanii keessatti deebi'ee jiru, biyya hojjettoonni biyyattii mindaa guddaa argatan, biyya dhimma namaa keessan galle ollaa ishee faana nagaa qabdu, ollaa ishee arfan faana nagaa qabdu, ollaa arfanuu miti biyyoota addunyaa irra jiran 195 kan mootummoota gamtooman keessatti galmaanii jiran isaa ta'anii kan mootummoota gamtooman keessan galle 200 ol jiran keessattis nagaa qabdu. Biyya Ameerikaa fi warra Awurooppaa abaaraan kan akka Kooriyaa kaabaa fa'aa nagaa qabdu. Biyya gaaf tokko namni na weerara jettee hin sodaanne kana yoo laaltan kan isin keessa dhalattan biyya abbaa keessaniif biyyi isin keessa jirtanoo maal fakkaatu? Maaliif akka biyya kanaan taane yoo hin taane ta'e? Kana deebiin keessan daawwattoota keenya hangammaatti kan isinitti himaa ture biyyi kun baay'een keessan tilmaamtanii ture yaada biyya walakkaa giddugala Awurooppaatti argamtu biyya Switzerland jedhamtudha. Switzerlandiin konfedereeshiniin kan bultu magaalaan guddoo biyyattii Jenevaa, biyyi teessuma mootummaa isaa immoo Jenevaa miti. Mootummaan biyya sanaa paarlaamaan isaa immoo kan jiru Berni bakka jedhamu magaalaa Bernidha. Teessumni federaalaa fi teessumni caffeen federaalaa fi mootummaa magaalaa Bernidha. Magaalaan guddoo biyyattii garuu Swiizidha. Swiiziin magaalaa guddooti malee magaalaa teessuma caffee yookaan paarlaamaa yookaan mootummaa biyya sanaa miti. Swiiziin naannoo saba Faransaayiti, afaan Faransaaytiin hojjetama. Berni immoo naannoo saba Jarmaniiti, afaan Jarmaniitiin hojjetama. Gaaffiin walabdeen siyaasaa afaanii dinagdee ani tuffatameeraa xiqqoodhaa yookaan immoo ani guddaadha waan ta'eef anatu si'a cuucaan biyya keessatti hin kaanedha. Swiiz jechuun Switzerlandiin. Gaaffilee kaaftaniif immoo isin odeeffata isiniin jedheera waan faana turtaniif guddaa galatooma fayyaa ta'aa torbee immoo dhimma biraa qabadheen deebi'a asirraa babawattanitti kan jedhu abdii kooti handa suduulaati. Sagantaa kana kan waraabeef immoo kan editii godhe Taamoo Barraati. Haalaaf bakka gaarii keessa akka nuu jiraatan yeroo hundumaa hawwii kooti. Yaadammoo nuun gahaa qeeqas haa ta'u gabbina. Kanarrattis hojjedhaa wattanis ni hojjedha. Nagaatti.